maalanjira jirra achumas qeerroo jirtu tanfaan beekamta. Maqaan sunan miidiyaa hawaasa gubbaa jijjiirame qeerroo jirturraa garfeerroo bittu. Inni garuu yoo hidhamellee nan hidhama. Meeqa barbaadaa naan jedhe amma dandeessu ispoonsara na godhin jedheen. Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin biltsiginnaa kennitee fi qeerroo jirtu jedhe malee feerroo bittu hin jenne. Lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan. Mana dhuu qabdaadhaan Hacaaluu mana gam qaba. Biltsiginnaani gadi baanii Hacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanii haa dubbatan. Madiraka irratti gize seentuuf gize buutu maaltu se qunname. Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama barannillee nama barnootaan fagoon deemne. Fuulduraaf namooti shakkii qaban. Immormati. Ati na basaasta jechuudha. Simbasaas dhugamuudhaan tan callaa oni naa. Shimallis ofitti naqabee erga gootee bagatti cabsite naan jedhe. Maqalee marii maqalee akka completely hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Hacaaluu Oromoo saata amma bilisoome gabaabsinaa deebis. Fardi siidaa dabalee sun farda Minilik irra taa'ee kunu amma suura ka'e san. Farda hatame beetta. Madiraka irra cabsitee waan akkasii sun live irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaaf. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kanami baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Oromoo irratti dhukaasuu arguu irra caala. Du'a wayya beetta warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Farda badii Hacaaluu farda wanni farda waan fardaa sobtachi keessa waarke. Namicha nami hattuu maalanjira jirra amma immoo ees jirti sirbeer qopheesse obbaa'uu jira jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qaba. Dr. Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Oromoo waan adda waan fayyad qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'atillee attaak waan godhamtuuf. Jireenya ofii mo'uun akka hin danda'amne gatiin beekeef. Waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa ta'edhani warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii revenge jechuu danda'a beektaa. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee gabaa irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanu jettee jirtu. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Jijjiirame Abiy Ahmad jalqab kun waggaa lama keessa taag deema deemi. Kara sirriir jira warreen jira. Abiy Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen jira. Kan keessa kan fudhatati. Nafxanyaan diina Oromooti. Kaleessas diina Oromooti. Har'allee diina Oromooti. Gara fuulduraattis diina Oromooti. Akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti.